Ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u attam jirtu nagaa keessanii. Efesooniin baraa irraa har'a Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee hamma afuriitti isa jiru walii wajjiniin ilaalla. Nan dubbisa maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa akka jedha. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Yesuus Kiristoos kanan ta'ee warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waaqayyoof Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera jedha. Baay'ee waan gurguddaa barraa as keessatti lakkoofsi tokko eenyuudhaaf akka barreesseef eenyu akka barreesse jala muree hima. Lakkoofsi lama immoo nagaa gaafata, nagaa dhaama. Lakkoofsi lakkoofsi afur immoo baay'ee waan guddaa gadi fagoo bal'aa sammuu namaaf yaada namaa gararraa kiristiyaanota bara keenyaa kiristiyaanota kanaan dura turanis wanta dubbachiisu waan gadi fagoo of keessaa qaba. Barsiisaa sobaatiifis hundee kan ta'e warri barsiisa dhugaarra jirra jedhanii yaadanis immoo akka isaan sodaatan akka isaan buruqsanii ija jabaatanii hin dubbanne waan isaan godhee waan gurguddaa as keessa jira jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun hunduma keenya nu gargaara. Isatu bal'inaan walii wajjiniin barra. Lakkoofsa 3 amma lakkoofsa 14tti yoo laaltani sadan tokkummaa agartu. Gahee hojii isaanii wajjin sadan tokkummaa agartu. Yaada nuurti qabaachuu Waaqayyoodha. Yaada baasuun akeeka baasuun pilaanii godhuun kan Waaqayyo abbaa akka ta'e. Kan nu filates Waaqayyo abbaa akka ta'e itu agartu. Kan nu filate hafuura qulqulluu osoo hin taane Kiristoosiin osoo hin taane abbaa akka ta'e kan yaadaan nu qabe kan akeeka nurratti baasee abbaa akka ta'e gahee abbaadhaa iddoo sanatti agartu. Ilmi immoo gatii guutuu dhufee akka nurratti baase gatiidhaan akka inni nu bitate. Gatii malee gurguramnee turre gatiidhaan deebinee bitamne garuu gatii malee deebinee dhufne nuyi. Waaqayyo ilmi nama ta'ee nama ta'utu irra ture baay'ee. Nama ta'ee gara biyya lafaa kanaa dhufee akkuma nama kamiitti tarii immoo nama hundumaa gaditti jireenya jira jedhamu ekspiriyaansi godhee nama ta'ee dhufee gatii cubbuu hunduma keenyaa nurraa baasee dhiiga isaa isa qulqulluu dhangalaasee cubbuu keenya hundumaatti nu furee birmaduu nu baaseetu ol deebi'e jechuudha. Kanaaf furamuun keenya, bitamuun keenya, qulqullaa'uun keenya hundinuu eenyu wajjin wal qabata? Kiristoosii wajjin wal qabata. Nu filachuun Waaqayyoo kan nu filate Waaqayyoodha jenneerraa karaa eenyuuti? Karaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Callumadhee kallattiidhumaan nutti dhufee nu filanne nu balleessaa ulfinnisa. Namni takka Waaqayyoon argee hin jiruudha macaafa qulqulluun. Sin argaa jennaan Museenii namni na argee jiraachuu hin danda'u. Hin baqxee badda hin duutaa jedheen. Namni na argee jiraachuu hin danda'u. Namni takka guutummaa waaqayyummaa isaatti Waaqayyoon argee hin jiru. Museedhaanii holqa keessa dhokadhu jedheeni holqa keessa dhokatee dhagaatu golboo beeni Waaqayyoo araaraan dura darbe malee Waaqayyoon arge miti Museen. Waaqayyoo araara isaatiin
darbeen dura araara isaatiin ayyaana isaatiin gaarummaa isaatiin hunduma keenya dura darbeera. Garuu ilma isaa Yesuus Kiristoostu Waaqayyoon maal godhe biyya lafaatti mul'ise. Karaa Yesuus nu maal taane irraa Waaqayyoon argineera, namni na argee abbaa argee jedhe waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf kan inni nu filate kallattiin nutti dhufeetu hin taane karaa Yesuus Kiristoos nu filate jechuudha. Nus amma Waaqayyoon teessoo araaraaf teessoo ayyaanaa dura dhaabanneerra jenna. Teessoon sun teessoo Waaqayyooti. Attamitti dhaabannee karaa Yesuus Kiristoos of taanee dhandhe miti. Yesuus Kiristoos keessaan dhandhee Waaqayyo wajjin wal agarre. Yeroo darbe akkuma isinitti hime namniif Waaqayyo abbaan eessa keessatti wal arganii? Yesuus keessatti wal argan. Yesuus keessatti wal agarre nuyi Waaqayyo abbaadhaa wajjiniin. Maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf hojii fayyina keenyaa kan raawwate Kiristoos jechuudha. Kan nu filate immoo, kan yaada nurratti qabaate immoo, kan karoora nurratti baafate immoo eenyudha? Waaqayyo abbaadha. Hafuurri qulqulluun immoo maal nu godhee? Nu mallatteesse. Hafuura qulqulluudhaan mallattoofne. Hafuura qulqulluutu Kiristoosiin hiikee nutti dubbate nuyi. Hafuura qulqulluutu Kiristoosiin nu gashe. Akka nuyi Kiristoosiin beennu, akka nuyi isa hubannu, akka nuyi isaa wajjin jiraannu kan nu godhe eenyudha jechuudha? Hafuura qulqulluu. Jireenya bara baraaf qabdii yookaan qabsiisa daawun peementii dippaazitii kan nu bira kaa'ee fayyuu keenyaa fi qabsiisa kan nu kenna hafuura qulqulluu maal godhee nu mallatteesse. Kanaaf amma siildi taaneera nuyi hafuura qulqulluudhaan mallattoofneerra. Fayyina isa karaa Yesuus Kiristoos xumuramee dhumee hojjetamee itti waamamne sana immoo akka nu itti galluu fi akka nu kan keenya godhannuu fi akka nu dhannee dhaalluu fi akka nu fudhannuu fi kan nu godhe maanni hafuura qulqulluu lakkoofsa 3 hamma lakkoofsa 14tti yeroo deemnu isaan kanatu argina. Isa kana ammumaa kaatanii akkasini isa yaadaa deemtan waan an barbaadeef. Versi lakkoofsaan jechootaan deemna baay'isee diippiin deemee haasa'uu barbaade fesooniin diippii deemee haasa'uu barbaade. Ani Phaawulos jedha. Ani eenyu? Ani Phaawulos. Maqaan isaa of course isaa ol ture. Inni gara gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa dhufetu geeddaramee Phaawulos ta'e. Phaawulos jechuun xinnoo jechuudha. Xinnoo jechuudha. Hiiki maqaa isaati. Xinnoo jechuudha. Ayyaana Waaqayyoo mul'isuudhaaf. Ayyaana Waaqayyoo mul'isuudhaaf. Xinnoo nama xinnootu jechuudha. Wanticha hammana ga'u kan hojjete kan nama xinnoo maal tamitire ayyaana Waaqayyoo tasa jedhu kan agarsiisa jechuudha. Xinnoo jechuudhuma Phaawulos jechuun. Amma gaa maqaan isaa eenyudha? Maqaan isaa hamma hojii ergamootaa boqonnaa 9tti isaa ol ture. Boqonnaa 9 hojii ergamootaa irratti jijjiirame. Maqaan isaa achumaan duukaa jijjiirame. Maqaan isaa Phaawulos Phaawulos jedha. Maaliif maal maqaa isaa beennaa onaan jettu? Maqaa isaa beektu garuu ani apostle hin jenne. Achi jira dubbiin kanaafini. Ani ergamaan hin jenne. Ergamaa miti Phaawulos maqaan isaa. Ergamaan hojii isaati. Eenyu inni maqaan isaa? Phaawulosi. Amma nama tokko ergamaa jennee waamna, apostle jennee waamna, nama tokko raajii jennee waamna, nama tokko daakter jennee waamna, dook kennaan ni masoomi maanni maqaan ishee intini goone iyyuu akkolaan maxxanee maal jennee pastor jennee waamna, pastoriyyee jenna. Jedhaagaa waan baay'ee jechuu dandeessu. Profeesar jenneetu waamna nama tokko. Maqaadhaan waamamuu qaba namni. Maqaan koo Kaffiyaalewudha. Kaffeen ofiin jedhan. Isin jaalladha baay'ee. Kaffeedhaan. Isinii galee malee paastoriyyee paaster inni hojii kooti. Hojiidhaan hin waamamu miti yan. Hojii isaa irratti nama baay'eetu bobba'ee ture. Nama baay'eetu bobba'ee jira irratti. Nama baay'eetu bobba'aa boris hojii kana irratti. Isinii galee
PhD kee of course itti dadhabdee baratti garuu maqaa kee miti inni barnoota keeti malee. Barnoota keeti malee. Yeroo dhattee hojii ittiin hojjettu malee hojii ittiin hojjettu immoo hojii sii ta'a malee maqaa kee miti inni. Maqaa kee miti inni. Kanaafi namni maqaa isaan waamuutu irra jira. Yeroo immoo professionaalii ta'u wantichi madirakii irratti waamna yoo ta'e nama sana dookteera baluu jechuu dandeenya, paastera baluu jechuu dandeenya, appoostila baluu jechuu dandeenya, raajii baluu jechuu dandeenya. Isinii galee akkuma taayitilii isaatiitti iddoon sun iddoo professionaaliidha yoo ta'e taayitilii isaatii wajjin waamuu hin danda'amu malee namni taayitiliidhaan waamama miti. Maqaadhaan waamama namni. Kanaaf namichi kuni ani Phaawulos jedheetu jalqaba. Ani Phaawulos jedheetu jalqaba. Ergasii booddee fedha Waaqayyootiin jedha. Fedha Waaqayyootiin waan taate hundumaa kanati taatu fedha Waaqayyootiin waan taatu hundumaa kanati taatu. Waan ta'uuf jettus kanati ta'uu qabdu fedha Waaqayyootiin. Waaqayyo gara biyya lafaa kanatti yeroo si ergee akeekaan si erge yerootti si erge qaba. Yeroochi yeroo sirriidha. Kanaan dura waggoonni baay'een turaniiru hin turre tacha keessa. Kana booddees amma Kiristoos dhufutti waggoonni itti fufanii jiraatu. Yookaan immoo warra dhufataa Yesuus maqaan isaa eebbifamu. Garuu kana dura hin turreeti. Tarii kana booddee immoo waggaa muraasa booddee immoo yeroo Kiristoos dhufu hin ture ta'e hin jirtu ati. Yeroo murametti, yeroo sirriitti, yeroo barbaachisaattitu gara biyya lafaa kanatti si erge. Yeroo bara kana keessa si ergu teknoolojii bara kanaa beekaa, dhaloota bara kanaa beekaa. Dhaloonni kun dhaloota keeti baay'isee. Dhaloota kanaaf waan barbaachiftuufitu dhaloota kana gidduu jirtaati. Kanaaf iyyuu yeroo inni itti si erge kun yeroo sirriidha. Waan itti si ergeef immoo qaba. Waan si keessa kaa'ee dandeettii, taalentii si keessa kaa'ee beekumsa, ogummaa, hubannaa si keessa kaa'ee kennaa garaagaraa, kennaa addaa si keessa kaa'ee hojii addaa si keessa kaa'ee gara biyya lafaa kanatti si erge qaba jechuudha. Akka maaliitti dhufteeti gaa akka fedha Waaqayyootti yeroo Waaqayyootti waan Waaqayyo barbaadu hojjechuudhaafitu dhufte. Hin lallabda yoo ta'e lallabaa kan si godhee Waaqayyoodha jechuudha. Raajiidha yoo taateeti oofisa raajummaa keessatti yoo taate akka fedha Waaqayyootti. Oofisa ergamaa keessatti yoo ta'e akka fedha Waaqayyootti. Barsiisaa yoo ta'e akka fedha Waaqayyootti. Nama biyya eegu yoo taate akka fedha Waaqayyootti. Nama biyya bushu yoo taate akka fedha Waaqayyootti. Daldalaadha yoo taate akka fedha Waaqayyootti. Waan biyya lafaa kanarratti hojjetamu hundumaa namoonni akka isaan hojjetaniif. Amma kun hojii hafuuraatii kun immoo hojii biyya lafaatiin waan adda baafnu qabna nuyi. Ani hojiin hundumtuu hojii Waaqayyoo ta'een ilaala. Hojiin hundumtuu hojii Waaqayyoo. Sababiin isaa nama tajaajila. Nama tajaajila. Inni kaan dhaqna keenya kana tajaajila. Inni kaan immoo eenyummaa keenya hafuuraa tajaajila. Eenyummaa sadii qabna nuyi. Akkuma sadan tokkummaan jiru namni sadiitti tokko ta'ee jiraata. Lubbuu waan jedhamu jira, mind, hafuura waan jedhamu jira, foon waan jedhamu jira yookaan qaama keenya kana. Wantoota kana sadan qabna nuyi. Isaan kun sadanuu sirriitti sooramuutu irra jiraata. Dhaqna keenya hin barbaada Waaqayyo. Kanaaf du'a keessaa kaasa. Amma namichi bishaan hojjetu, warshaan bishaan hojjetu tokko hojii hafuuraa hojjete jechuudha. Maaliif bishaan namni akka dhuguuf qulleessee qopheesse waan ta'eef. Namichi reestooraantii keessaa hojjetu hojii Waaqayyoo hojjetu waan nyaannu achi arganne waan ta'eef. Manni baaburaa midhaan daakee nuu kennu hojii Waaqayyoo hojjete jechuudha. Foon keenya tajaajilanni kun warri barsiisanii maayindii keenya yookaan lubbuu keenya tajaajilu waan ta'eef lubbuun keenya maayindiin keenya tajaajilamuu waan qabuuf hojii hojjetanii jechuudha. Ani immoo hojii hafuura kee guddisu, hafuura kee gabbisu, jireenya bara baraa keen hojjetaa jiraan immoo. Isinii galee nu hunduma keenyatu
dhaqna kana maayindii keenyaa fi hafuura keenya kaffeen eenyummaa sadii qaba waan ta'eef eenyummaa kan sadanuu tajaajilamuutu irra jira. Inni kaan maayindii koo tajaajila, inni kaan foon koo kana qaama koo kana tajaajila, inni kaan immoo hafuura koo tajaajila. Isaan kun sadanuu barbaachisoodha. Kanaaf iyyuu wanti nuyi biyya lafaa keessa yeroo jiraannu hojjennu hundinuu akka fedha kootti yookaan immoo akka fedha seexanaatti yookaan immoo akka fedha biyya lafaatti utuu hin taane akka fedha Waaqayyootti ta'uutu irra jira. Kanaaf ani akkinitti ergamaa ta'e kuni akka fedha Waaqayyootti, akka Fariisonni barbaadanitti miti, akka harmeensaaf abbeensaa barbaadanitti miti, akka inni ofiisaatti barbaadetti miti. Abbeensaaf harmeensaa Phaawulos kana namicha isaa ol ture kana maal godhaniiru? Mana barumsaa gaariitti galchatanii mucaa isaanii sirriitti barsiifataniiru. Kanaaf namichichi baay'ee nama barateedha. Baay'ee nama barateedha. Profeesarii beekamaa jala taa'eetu barumsa seeraa sana ba'eessa godhee baratee aangoodhaan immoo Fariisii ta'ee isarra darbee hamma Supreme Courtii immoo ga'eera. Hamma achi keessaa hamma namoota murteessoo ta'an Israa'el gidduutti hamma sanatti deemeera. Kuni gumaacha haadhaaf abbaati. Fedha haadhaaf abbaati. Gaariidha kun gaariidha. Gaariidha kun ijoollee keenya gara sanarra deemsisuun nurra jira. Maal godha? Yaada Waaqayyoo gidduu galeen fudhata. Baraa deemu yaada Waaqayyoodha. Haatiif abbaanis hin baru. Ijoolleenis baraa deemu. Ijoolleenis baraa deemu. Amma Saamsooniin yeroo Saamsoon dhalate seera mucichittiin gara gadameessa keessaa jalqabee seera mucichittiin guddifamu maalirraa of eeggachuun akka irra jiru itti himameera. Naaziraawwii ta'ee naaziraawwiidha waan ta'eef. Garuu gaafa inni gara warra Filisxeemitti gadi bu'u durba warra Filisxeemiin fuudhaan gaafa inni jedhu maatamitti durba warra Filisxeem fuudhaati. Durbatu Israa'el keessaa dhabame nu hin fuunu warra Filisxeem keessaa. Nu Israa'eliin malee iddoo biraatiin fuunu nu jedhan isaan. Maal mucaan hin maraateedhan. Dubbiin kun Waaqayyo biraa citee akka dhufe hin beekanidha jedha sagaleen Waaqayyoodha. Fedha Waaqayyoo ture. Durba warra Filisxeem fuudhuutu hin taane gara warra Filisxeem dhaquunsaa dubbii isaanirra barbaaduunsaa Waaqayyoo sababa barbaade warra Filisxeemiin hin rukuta turedha. Macaafa qulqulluun siin sababa barbaade si eebbisa, warra Filisxeemiin sababa barbaade rukuta ture. Kanaafiyyuu sababa ittiin warra Filisxeemitti gad ergaa jiruudha Waaqayyo Saamsooniin. Abbaa fi immoo isa kanan bara. Maal godhe yaada Waaqayyoodha? Buteetu gara iddoo barbaadutti maal godhaa jira? Saamsooniin geessaa. Hafuurri Waaqayyoodha Saamsooniin kakaasuu jalqabe jedhamee caafameera waan ta'eef. Yaadi Waaqayyoodha, hafuurri Waaqayyoodha dhufee maal si godha? Qalbii kee, yaada kee tuttuqeetu gara fedha isaatti si geessa. Kanaafiyyuu abbaan fi haati ijoollee isaanii mana barumsaa gaariitti barsiifachuu gaarii, of course gaariidha. Ati ofii keetii waan gaarii pilaanii gochuun, waan gaarii hojjechuu yaaduun gaariidha. Gaariidha. Garuu immoo hafuurri Waaqayyoo ofii isaatii maasiidhuma hojjetaa jirtu keessaa dhufee gara jaallateetti si jal'isa, si yaasa gara sanatti, si deemsisa, si tuttuqa, qalbii kee gara sanatti fuudhee adeemuu hin danda'a. Kanaaf akka fedha Waaqayyootti jala sararamuutu irra ragu. Namooti ofiin of muudan baay'eedha bara keenya keessa. Namooti ofiin of muudan. Waldaa kiristiyaanaa keessa dhaabatanii muudama waldaa kiristiyaanaa malee ofii isaaniitiin apoostil kan ofiin jedhan baay'eedha. Ofii isaaniitiin raajii kan ofiin jedhan baay'eedha. Ofuma isaatiin luba kan of godhu baay'eedha. Aangoon kun garuu waldaa kiristiyaanaatiif kan kenname bara keenya keessa. Kiristoos warra 12 ofuma isaatii appointed godhate. Phaawulos immoo ifa Waaqaraatiin itti mul'ate ittamittiin akka inni ergamaa godhate beektu. Of course Phaawulosin iyyuu ergamaa miti ati kan jedhan mormiin ka'eera, innis ergamaa ta'uusaa falmateera. Erga yeroo sanaatii garuu toora waldaa eegee deemuutu irra jira. Namoonni kanatti qophaa'aa jirtan, kana yaadaa jirtanii waldaa jala of galchaa, toora waldaa jalatti godhaa. Waldaa ofuma keessanii pilaantii gootan keessatti muudamuutu hin taane muudamichi haayiraarkii isaa eegee deemuun gaariidha. Haayiraarkii isaa yoo eegee dhaqeetu eessa dhaqaa? Kan ergamootaa bira dhaqee ga'a. Kan ergamootaa bira dhaqee akka inni ga'utti haayiraarkii isaa akka inni eegee deemu godha. Waldootuma jiran keessatti muudamaatii heeyyama waldootaatiin naxxanii cheerchi pilaantii gochuun hin danda'ama.
Kanaafi toora sana akka inni eegu godha. Hiriyoota lama qaban namootuma an wajjin tajaajilaa ture apostil ta'an. Really nan gaafadheen maa inni all of a sudden gaacee maaliif apostil taatee jedhee. Inni tokko paasterii moo ture, paasterii moo wajjin ture tajaajilaa ture ka'ee apostil taanaan maaliif apostil taatee jedheenan. Maaltu geeddarame maaltu maal ta'e jedhee waluma beekna waan ta'eef maaltu maal ta'e jedhee. Anyways, waldaa tokko keessatti achitti dhaqee qaxaramee waldootuma sana keessatti wal muudanii waan isaa. Yoo akkas ta'uu baate gaariidha. Isa tokko immoo baay'ee wal jaallannaan qoosnasi maal taatee apostil taatennaa inni tokko immoo ani warrooma bara kana waaqa'oo kaase ilaallaa hundumti isee raajii ofiin jettiin ani immoo apostil ofiin jedhee. Yoo isinitti fi wayya dhugaa dubbachuu abiddaa hojiin taphatinaa please. Waan meeqa balleessaa waan meeqatti dadhabuu hin danda'ama. Isa kana dhiisa waan dhiisaafu dhiisaafu waan hafuuraa kana tuttuquun hin ta'u dhugaan isiniin jedhaan anaa nama meeqatu raajii yeroo natti dubbatanii ati apostiliidha siin jedha waaqa'u naan jedhaniiru ati raajiidha siin jedha noo raajii miti jedha raajii nan dubbadha raajiin dubbadha malee raajii miti garuwaan oofisa sana keessan jiruwaan apostilis miti yaad. Wantoonni fakkaatan jiru yeroo ulaagaa laaltan waldoota pilaantii gochuudhaan sii galeera miti inattaafu inni anamma maanni amma har'a yeroo kana sirriitti lallabaaru maanni yoo jettanii obboleessa keessan kaffeedhaan really paasteris miti anam maaliif waldaas paasterii godhaan jiru anama biyya Itoophiyaa keessa jira waldaa seen paasterii godhaa ture Minisootaatti haftee iddoo sanatti nama paasterii godhee kaa'eera paasterii waldaa Minisootaa Power of Gospel Churches miti anamma tureera eeyyee namatti kenneen dhufe maanni ammati yoonaan jettanii ani kaffeedhuma obboleessa keessan kaffeedha wangeela gooftaa Yesuus Kiristoosin immoo misiraachoo kana immoo namatti hima nan lallaba misiraachoo immoo. Hojiin koo maanni inni guddaanii wangeela lallabuudha. Wangeela lallabuu baay'een jaalladha. Fedha waaqayyootiinanii lallabaa wangeelaa ta'anam. Boramma oofisa geeddartee raajii taataa yoonaan jettan I don't think so. Boramma apostiliin taataa yoonaan jettan no really hin ta'u dhugaa. Maal naa godha iddoo sana dhaquudha. Obboleessuma keessan ta'ee nafaan maqaan waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame ta'u kanaaf yeroo karaatti dhuftanis kaffeenaan jedha paaster ittanii ofuma hintii nuun godhina. Isa kaan nu balleessaa isa kaan namoota raajii nutti dubbatantu balleessaa isa kaan hiriyoota balleessaa ati koo apostil ta'uu hin dandeessaa isiniin jedhu dhufanii isa kaan namoota balleessaa isa kaan waldaa balleessaa. Isinii galee kanaaf akkasumatti akka fedha waaqayyootti maqaan waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame ta'u maqicha malee hojii dinqii hojjechuu hin dandeessu baay'ee ayyaanichi jiraannaan maqicheetu isinirran tuulamin hojii dinqisiisaa hojjechuun hin danda'amu hojii dinqisiisaa hojjechuun. Kanaafi ani Phaawulos fedha waaqayyootiin erga jedhee booddee ergamaa Yesuus Kiristoos kanan ta'e jedha ergamaa. Maayinni namichi kun kan inni ittiin nu tajaajilu ergama kitaaba isaa yeroo dubbiftan ayyaana baay'ee nama kana keessatti agartu afaan baay'eedhaan dubbachuu isaa hin agartu isayyuu afaan namootaatii fi afaan ergamootaatiin afaan naaraanii gosa lama qaba afaan ergamootaaf afaan namootaa amma furii qulqulluun jalqaba yeroo gadi bu'e maalaa isaanii afaan haaraadha afaan naaraan sun garuu afaan namootaati malee afaan ergamootaan ture. Kanaaf namoonni achi turanii ayyaana guddaa sanaaf dhaqanii namoonni achi turanii waan ta'e sana laaluu warri dhaqanii afaan biyya isaanii diyaaspooraadha baay'ee Yihuudaa warra diyaaspooraatu iddoo sana jira ayyaana sanaaf amma inni Itoophiyaadhaa dhaqeera warri Yihuudii yeroo sana Itoophiyaa turan dhaqaniiru isaan yookaan afaan Amaaraa haasaadha kan gara Sameeniitii dhaqu waan ta'eef afaan Amaaraa haasaadha kan isaan dhaqan. Kanaafiyyuu caafameen jiru baay'ee afaan Amaaraa yookaan dhaga'aniiru ta'a jechuukooti. Afaan Amaaraa dhaga'aniiru ta'a jechuukooti. Afaan Ingilizii warra Awurooppaarra dhaqan afaan Ingilizii haasa'u afaan biyya nuyi turreedha waan ta'eef afaan Ingilizii ta'uu danda'a wanti jarrachitti haasa'a. Isinii galee afaan Jarmanii ta'uu danda'a Jarmanoota kee turaniiru waan ta'eef afaan Jarmanii ta'uu danda'a inni sana achitti haasa'a garuu warra haasa'aa jiruuf afaan haaraadha.
warra dhagaa jiruuf immoo afaan biyya isaan dhufaniiti. Kanaafiyyuu jarri kun attamitti warra Galiilaa ta'anii afaan biyya nuyi keessaa dhufnee haasa'anii jedhan. Afaan namootaaf afaan ergamootaa qabachuudha afaan naaraan. Phaawulos lamaansaa iyyuu hin haasa'a. Kennaa barsiisaa irratti agartu, kennaa lallabaa irratti agartu, kunoo ergamaadha, kennaa raajiidha irratti agartu, sinii galee kennaa dinqii gochuudha irratti agartu, kennaa fuura gargar baasuudha irratti agartu, kennaa dhukkubsataa fayyisuudha irratti agartu, kennaa baay'ee irratti agartu namicha kana keessa. Hunduma keessa caalaa afaan haaraa waan hin dubbadhuufan Waaqayyoon an galateeffadha. Soonii kennameera, kennaa isaanii kennameen gaafa isaan afuufamanii haal takka isin godha isiniin hedhen. Ani koo kennaa isin qabdan kana caalaa qabaan. Kanaafiyyuu akka nama maraatee of hin godhinaa. Tasgabba'aa, sabrii godhadhaa. Waaqayyo kun waaqa toora qabeessa, waaqa sabriitii ittiin jedheen. Garuu ammasitti ergamaa jedheetuma. Ergamaa jechuun akkuma ammatti caafameeru kan ergamaa kan ergame jechuudha. Kan ergame jechuudha. Kan mataa isaatii kan hin qabne jechuudha. Ergamaa dhataananati kan si ergate jira. Kan mataa keetiin qabdu jechuudha. Ergaa mataa keetiin qabdu, ajandaa mataa keetiin qabdu, fedha mataa keetiin qabdu. Har'a an ergamaadha jedhaatu namni fedha mataa isaatii nutti hima. Isinii galee hawwii isaa nutti hima. Mul'ata ofii isaatii nutti hima. Isa sooromuu barbaadu, isa horii walitti qabachuu barbaadu nutti hima. Kanaafiyyuu akkamittiin zayitii gurguree horii akka walitti qabatu nutti hima. Inni kun amma ofii isaatiif ergame jechuudha namichichi. Ofii isaatii ergame jechuudha malee kan ergamaa nama biraa miti jechuudha. Ergamaan garuu kan nama biraa. Ani ergamaa Yesuus Kiristoos jedhe jala muramaadha. Ati ergamaa eenyuuti? Kan Kiristoos Yesuus jedhe Phaawulos. Eeyyus ergate Yesuus Kiristoos. Ergaan si bira jiru kan eenyuuti? Kan Yesuus. Ani hin qabamu kan mataa koo maayyuu. Kan mataa koo maayyuu hin qabu. Inni kan Yesuus. Yesuus yeroo dhufee ergamaa ta'ee dhufe. Eenyutu erge? Abbaatu erge. Gara biyya lafaattitu ilma isaa erge. Waaqayyo abbaan ergamaa ta'ee dhufe. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra ture ergamaa waan tureefi kan mataa isaatiin qaban. Waan abbaa isaatiin nutti himaa ture. Waan abbaa isaatiin nutti himaa ture. Abbaan koo kanuma barsiisa. Abbaan koo aniif abbaan tokko jedhe gaafa deemuuf kee. Gaafa du'a keessaa keerutu gara abbaa koof gara abbaa keessanii seenaa jijjiirame gaafa sana. Dura abbaa sheeriin godhanii dur abbaa koo jedha malee abbaa keenya hin jiru. Abbaa keessanii hin jiru. Gaafa du'aa ka'u hunduma keenya ijoollee waan godheefi gara abbaa koof gara abbaa keessanii naqaaye. Amma ergama koo fixeeradheetu gara deemuuti jechuudha. Kanaaf Kiristoos ergamaa ta'e. Har'a Hafuurri Qulqulluun ergamaa ta'eeti kan inni biyya lafaarra jiru. Eenyutu erge? Yesuus Kiristoostu erge. Kanaafuu waa'ee eenyu haasaa Hafuurri Qulqulluun waa'ee Yesuusiif Yesuus duwwaan waggaa 2000 darban erga gaafa dhufeeti hamma gaafa deemuuti. Yoom deema? Waldaa fuudhee deema. Gaafa waldaan butamtu waldaa fuudhee sokka Hafuurri Qulqulluun maal hojjetaa jiram? Misirritti hojjetaa misirritti qopheessaa eeyyuuf dhirsa misirrootiif ergamaadha inni dhaqiitii misirroonaa qopheessee ergatee dhufee maal godhaara misirrotti qopheessaa akka eenyuuf taatutti akka isheen misirrichaaf taatuttitu misirritti qopheessaa ergamaa ture jechuudha ergamaadha jechuudha har'ayyuu Hafuurri Qulqulluun Phaawulosii ana ergamaadha eeyyuuf Yesuusiif ati kan eenyuuti obboleessa biyya lafaa keessa yeroo jiraattu ergamaa yoo hin taane iyyuu ergaa qabda garuu kana immoo hin irraanfatin. Ani ergaan qabaam ergaa sababan qabuufan sitti haasa'aa ergaa qabdaati. Biyya lafaa kanaaf ergaa qabda. Ani si biraa ergaan qabati na biraa ergaa qabda. Dhaloota kanaaf ergaa qabda. Dhaloota si booddee jiraniif ergaa qabda. Ergaa qabna nuyi. Garuu eenyuufi kan nu ergamnu kan Kiristoos taanaan Kiristoosiif jechuudha. Ofii keenyaaf miti, nama biraatiif miti, mootummaadhaaf miti, saba keessaa baaneef miti. Kan nu ergamnu jechuukooti. Seexanaaf miti, biyya lafaatiif miti. Ergamtuu namaa miti nuyi. Ergamtuu mootummaadhaa, ergamtuu dhaabbilee siyaasaa miti. Ergamtuu biyyaa miti, ergamtuu namaa miti, ergamtuu ofii miti, ergamtuu seexanaa miti. Ergamtuu Yesuus Kiristoos nuyi. Haalleluuyaa. Ergamaa Yesuus ati.
Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraatanii fi maal godhuu kooti? Kana caafuu kooti jedha. Kana caafuu kooti jedha. Warra Yesuus Kiristoositti amananii baay'ee barbaachisaa. Amma ilmaaf abbaa sitti agartu. Eewu barreessitaa Phaawulos warra Yesuus Kiristoositti amananii macaafni Efesoon dinqiidha kan arginu jiru ta'uu kan warra hin amananitti kana himuu hin dandeessan. Sammuu namaa garraadha baay'ee riilii gadi fagoodha kun. Sirriitti nama Yesuusitti amane ta'uutu irra jira. Nama macaafa Efesooniin dubbisu, nama macaafa Efesooniin baratu. Maaliif aannan miti kun lafeedha kun baay'ee wayi. Aannan dubbii Waaqayyoo sinii laannaa nuti amma ijoollee fuutanii lafee qorqettanii ittiin kennitan ijoolleetti. Anama eewutti naasaara warra sirriitti amananii hundee isaanii Yesuus Kiristoos irraa warra godhatan. Yesuus Kiristoos irraa warra godhatan. Hundee ergamootaaf raajotaa irratti, hundee raajotaaf ergamootaa irratti ijaaramneerra miti amma Phaawulos ergaasaa kana irratti tokko kan nu ijaaramne. Jarattiitti irratti tun taane warra ergamoo Phaawulos irratti tun taane kan nu ijaaramne. Phexros irratti tun taane amma Phexros irratti dhagaa kana irratti maalan godhane mana koon ijaaraa. Phexros irratti ijaaramne miti nuyi. Isa Phexros fide mul'ata sana irratti. Isa Phaawulos barreesse kan irratti. Isa irratti maal ta'an? Isa irratti ijaaram. Hundeen keenya maan? Iyesuus Kiristoos. Anamma akka nama mana ijaaruu beekuutti hundee kaa'eeraadhe warra Qorontosiin. Hundeen kaa'e. Eenyuyyuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Amma dhufneema hundee keenya hin jennu. Dhufneema. 21st century dha kuni hundeen durii dulloomeera hin jennu. Hundeen hin dulloomne bara baraan jiraatu macaafa qulqulluu keenya. Haaleluyyaa. Hundee kana irratti ijaaramne. Nama hundumtuu adda addaan immoo hundicha irratti ijaara. Inni kaan warqeedhaan, inni kaan meetiidhaan, inni kaan sibiilaan, inni kaan mukaan, inni kaan uffaadhaan, inni kaan citaadhaan waan ja'an ijaarama. Akka barbaadanitti ijaarrattu, akka isinii galeetti ijaarrattu. Garuu immoo ibidda keessa darbaa. Hojiin nama hundumaa ibidda keessa darbaa. Hundee irratti hojjetama. Hundee irratti hojiin hojjetamu maaliin ilaalama? Ibiddaan ilaalama. Ibiddaan ilaalama. Inni kaan uffaadhaan hojjetee mukaan hojjetee hin gubata. Inni kaan uffaadhaan hojjetee hin gubata. Inni kaan citaadhaan hojjetee hin gubata. Garuu citaan dafee gubata, ittaanee uffaan dafee gubata, ittaanee mukiin gubata suutadhe. Hin gubata isaan kun garuu warqeen hin gubatu keessa darbaa, meetiin hin gubatu keessa darbaa, sibiilli hin gubatu keessa darbaa, gatiin isaanii garuu wal caala. Erga ijaaruu hin hafnee maaliin ijaaruu wayi? Warqeedhaan bakka. Ijaaruu hin oolle taanaan warqeedhaan. Garuu immoo hojiin sun yoo gubate immoo maal taatu? Akka nama ibidda keessaa bahetti immoo fayitu. Maaliif? Hundee sana irratti waan ijaartaniif. Hundee sana irratti. Amma gaa eewu irratti ijaaramne nuyi. Hundeen sun maa inni? Iyesuus jedhama. Inni akkamittiin amantiidhaan hin amanne gaafatti amannu hundee sana irratti diriire jechuudha. Tokkonnee jalqabne jechuudha. Hundee sana arganne jechuudha. Faawundeeshinii arganne jechuudha irratti ijaaruudhaaf. Guyyaa guyyaatti yeroo malee hojiin hojjennu hundumtuu maal godhaa deema? Hundee sana irratti waa dabalaa deema. Hundee sana irratti ijaaraa deema. Yeroon biyya lafaarra nuyi jiraan hundumtuu yeroo nuyi waa ijaaraa jirrudha. Maal ijaaraa jirra? Hojii keenya ijaaraa jirra. Mana keenya ijaaraa jirra. Of course mana inni nuyi ijaaraa jirra. Achi jedhannee galla. Iddoon dhageessinii qopheessanii iddoo isaatu qopheessaa iddoo qopheeffataa irra miti nuyi. Garuu har'aa borii hundee sana irratti wanti nuyi daballu kuni hin ilaalama, hin madaalama. Jireenya bara baraatti Yesuusitti amanuu duwwaadhaan galte bakka. Homaa hojiidhaan aktiivitiidhaan bakka akkas qalattee akkas qullooftee akkas uffattee akka gootee akka lallabdee akka faarfattee akka isaan ittiin galtu mootummaa Waaqayyootti. Yesuus Kiristoositti amanuu duwwaadhaan galte. Gaafuma amantee galteeti. Gaafuma amanteetu maqaan kee mazgaba jireenyaa irratti konfirmid ta'e. Mazgaba bara baraarraa gara mazgaba hoolichaatti darbe maqaan kee. Akka warra haaraadhaa mazgaba hoolichaa irratti kan inni barreeffamu. Macaafota baay'ee jira baay'ee wayii waaqarra.
macaafa teessoo adii guddaa jedhamu tokko tsaafeera achirratti waa'ee macaafota baay'ee kaaseera achirratti. Kanaaf iyyuu macaafii hoolichaa kophaatti jira. Kan keenya iddoon itti tsaafamu, iddoon itti barreeffamu kan hoolichaa irratti. Macaafni bara baraan immoo jira. Waaqayyo uumamuu biyya lafaa dura kan inni irratti barreesse maqaan nama hundumaa achirra jira. Achirraa fuudhamee gara hoolichaa irratti darbeetu namichi kun fayyeeraadhe konfirmid ta'a. Isinii galee asirraa sitti darba malee maqaa maaraa fuudhee gaafa nuyi fayyine itti tsaafee gaafa nuyi cubbuu wayii jenne irraa balleessee taa'ee galmeessaa ol kan oolu ergamaa wayii hin jiru. Maal isiniin jechuudhaaf macaafni Efesoon kuni warra hundicharra jiran, warra amanan, warra kamitti maalitti amanan? Yesuus Kiristoositti warra amanan isaanii barreeffame beeki. Isaanii barreeffame aannan miti jechuudha kun. Lafeedha jechuudha kun. Cimaadha jechuudha kun. Nyaata jabaadha jechuudha kun. Kiristoos keessa gallee hafuura qulqulluu keessa gallee jireenya hafuuraatti guddachuu erga jalqabnee booddee aannan dhunnee dhufnee aannan sanaan umurii irra ga'u nurra jiraatu irra geenye qaama horachuu nurra jiraatu horannee ayyaana itti guddachuu nurra jiraatu itti guddannee lafa nuyi itti dhufnee barannuudha. Efesoon kun kanaaf iyyuu warra Yesuusitti amanee Waaqayyo abbaadhaaf immoo qulqullaa'ee Waaqayyoof immoo qulqulloofta gaafa amantu. Amma macaafuma Efesoon kana keessatti barraa uumamuu biyya lafaa duratti qulqulleesse Waaqayyo. Kanaaf cimaadhaa isiniin jira wantichi. Uumamuu biyya lafaa duratti qulqulleesse. Predestined warri jedhanii predestined warri jedhanii koo kanarra dhaabataniiti. Isa ammuma daftanii jaajiin godhina isinii wajjin haasa'an diippisa. Kan nuyi filamne kan nuyi mudaa kan hin qabne taane qulqulloofne Waaqayyo duratti fudhatamne utuu biyyi lafaa uumamin dura. Amma gaa kan inni immoo dhugoome. Inni silaa hin jiru nuyi. Lafa nu hin jirretti Kiristoos bakka nu bu'e. Baay'ee Kiristoos waggaa 2000 irraa gaafa dhufee nu du'e bakka nu bu'e miti. Bara isa jalqabaa keessatti bakka nu bu'e. Tu cubbuu namni hojjetinitu bakka nu bu'e. Amma ajandaan tokkoffaanii namarratti. Namaanii kana nyaatanii jedheen bakka bara na duukaa irraattaa kana nyaatanii gaafa kana nyaatteen duutaa jedheen. Namarratti namni nama namu waan ta'eef Pilaan een feelii yoo godhe pilaan bii godhe Waaqayyo. Pilaan bii immoo eenyu irratti? Kiristoos irratti hojjetame pilaan bii. Kanaafuu yoo namni kufe maal goona de Waaqayyo yoo namni kufe nama ta'een dhufanii. Gaafuma sana gaafa namni kufu walgahii wayii waamee basumaa hin banne kanaaf namni kuftee ajandaa nuyi namarratti qabnu ajandaa nuyi yuunivarsiitii kanarratti qabnu hin babbadde waan ta'eef maal wayyaa jedhee mariin gaggeessine Waaqayyo walgahii waame. Already Kiristoos jira bakka nu bu'eeran yoo utuu addaam hin uumamin utuu namni hin uumamin utuu biyyi lafaa hin uumamin utuu uumamni tokkoyyuu hin uumamin utuu ergamoonni hin uumaminitu bakka nu bu'e Yesuus maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waggaa 2000 dubbichatu raawwate malee inni bara isa jalqabaa keessatti bakka nu bu'e jechuudha. Kanaaf bakka nu bu'eetu Tiitoo irratti akka jirutti ayyaanni kan inni nuu kenname bara isa jalqabaa keessatti ከዘላለም ዘመናት በፊት kan inni bakka nu bu'e. Eenyutu fuudhee ayyaanni malee hin gadduma nuun kennamne waggaa 2000 darbe nuun kennamne. Ayyaanichi bara isa jalqabaa keessatti nuu kenname fuudhee ayyaanicha Kiristoostu bakka nu bu'e ayyaana fuudhe. Gaafa hafuurri qulqulluun gadi bu'e sanatu garuu nama wajjin wal arge ayyaanni sun. Gaafa kakuun fuudhamuuf gaafa inni raawwatu garaa garaa jechuudha. Kanaaf iyyuu warra Yesuusitti amananii amanuu isaaniirraa kan ka'e immoo gatii cubbuu isaaniirraa beera waan ta'eef isaan maal ta'anii Waaqayyoof qulqullaa'an Kiristoositti amananii eenyuuf qulqullaa'an Waaqayyoof qulqullaa'an. Maa jechuudha Waaqayyoof qulqullaa'uu jechuun cubbuuma tokkotti kan hin buune mudaama tokkotti kan hin buune arrabi isaanii kan hin dogoggorre yaadni isaanii kan hin dogoggorre kan hin kufne jechuu miti. Waaqayyoof addaan kan ba'an jechuudha. Waaqayyoof addaan kan ba'an. Kan qodaa Waaqayyoodhaa kan ta'an kan seexanii dhufee hin borcine kan seexanii dhufee itti hin buune kan namni dhufee itti hin buune kan Waaqayyoo duwwaa kan ta'an
Amma qodaan akkasii koo baraka koo moofaa keessa mana qulqullummaa keessa jiru. Naabukadnezar qodaa sana guurratee dhaqeetu mana mootummaa isaa keessa galche. Yeroo baay'ee erga taa'e booddee gaaf tokkotti mooqittennaani nan dhugatti jedhe dhaqaa fidaamee qodaa isa biyya Yihuudaatii dhufe sana warqee sana fidaa jedhe. Boocallumadhee warqee hojjetamee taa'u abbaan barbaade fuudhee itti dhugu wayiseen. Koo warqichi koo qulqulleesseera Salamoon yeroo fidee warqee mana Salomoonis warqee itti dhuga mana mootummaas mana qulqullummaa gaafa galee kaasee garuu abbaan barbaade itti dhuguu hin danda'u. Maanni kun kan Waaqayyooti jedhame. Abbaan barbaade itti dhuguu hin danda'u. Adda baafame hin qulqullaa'e Waaqayyoodhaaf. Amma adda baafamteeti hin qulqulloofteeti Waaqayyoodhaaf. Kan kooti kun jedhe Waaqayyo si. Si mallatteesse chaappaa sirra raama. Situ nargu malee seexanni narga. Chaappaa mallattoo sirra jira. Kan Waaqayyo akka taate waan calaqqisu waan sirraa mul'atu sirra waan ta'eef abbaan qodaa abbaan barbaade itti dhugu miteeti. Yesuus Kiristoositti amananii Waaqayyoof addaan ba'anii mandara Efesoon keessa kan jiraataniif kana caafuu kooti. Eessa warra jiraataniif mandara Efesoon. Waldaa Efesooniif miti. Warra mandara Efesoon keessa jiraatan hundumaaf waldaa 5 ta'uu danda'a, waldaa 10 ta'uu danda'a. Yeroo kun caafame waggaa 2 sana yeroo achi ture mana isaa keessatti guyyaa guyyaatti isaan barsiisaa ture. Erga achi deemee iddoo garaagaraatti tarii waldaan pilaantii taateetti ta'a. Ergaan kun garuu mandara Efesoon guutummaa keessa kan jiran hundumaatiif kan barreeffamedha jechuudha. Kanaafiyyuu eeyyuuf barreeffame Yesuus Kiristoositti amananii Waaqayyo Abbaaf qulqullaa'anii mandara Efesoon keessa kan jiraataniif kan inni barreeffame. Har'a immoo Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii biyya lafaa keessa kan jiraatanii qulqulloota hundumaaf anaaf isiniifitu barreeffame jechuudha. Lakkoofsa 2 itti fufee mannaaba amma 4 ittiin deeman see lakkoofsa 2 itti fufee naaba. Waaqayyo Abbaa keenyaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis ayyaan nagaas isiniif haa kennu. Kun guddaadha kunumtu waan nuumiti. Abbaa keenya. Maa inni kadhannuun abbaa keenya yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu jedha. Maa inni kadhannuun adda baasuun gaariidha. Abbaa foonii qabna waan ta'eef abbaan nu dhalche qabna waan ta'eef namoota abbaatti hin jennus qabna warra waan garaagaraatti nu guddisanii. Inni kun adda abbaa keenya isa waaqarra. Waaqayyoo abbaa keenya abbaadha Waaqayyoon. Maa inni taayitiliin isaa yoo jettanii abbaadha Waaqayyo. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos immoo maal keenya inni gooftaa keenya mootii keenya inni immoo. Waaqayyo abbaa keenya. Yesuus Kiristoos gooftaa keenya. Isa jalatti bitamna. Isa jala jiraanna. Isa ofirratti moosifanna. Mootii biraan qabnu nuyi. Mootii keenya gooftaa keenya. Kanaafiyyuu Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraas ayyaanni nagaanis isiniif haa ta'uudhaan Phaawulos ergamaa warra Efesooniin. Ayyaanniif nagaanii Waaqayyo Abbaaf Waaqayyo Ilmaa keessaa burqa. Yookaan immoo abbaa keenyaaf gooftaa keenya keessaa burqa. Abbaa keenyaaf gooftaa keenya keessaa burqa. Maaltu ayyaannii fi nagaan. Isaan kun lamaan gargar hin ba'an. Ayyaanni jiraannaan nagaan jira. Nagaan jiraannaan ayyaanni jira. Nagaaf ayyaana adda baasuu hin dandeenyu. Maanni ayyaanni? Ayyaanni isa karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dhufe. Ayyaanni hin dhufe. Seerri hin kenname. Seerri karaa Musee kennameedha Phaawulos. Hin kenname. Hin ilaahidhee kenname seerri. Irkaa fuudhee sabatti fide Musee. Ayyaanni garuu hin dhufe. Eessaan dhufe? Karaa Yesuus Kiristoos dhufe. Karaa Yesuus Kiristoos dhufe. Seerri yeroo kenname 3,000 ajjeese. Ayyaanni yeroo kenname 3,000 fayyise. Kanaaf seerri ajjeesa jedhe Phaawulos.
ayyaanni hin fayyisa jedhe. Erga seerri ulfina amma ga'u qabaate ayyaanni inni jiraachisu immoo hammam caalchisee ulfina qabaachuun irra jiraree jedha. Amma nuyi kan fayyine hojiidhaan miti ayyaana waaqayyootiin malee. Ayyaana waaqayyoo jechuun waan namni hojjetee argachuu hin dandeenye, waan namni bitachuu hin dandeenye, waan nama biraarraa nama biraatti darbuu hin dandeenye. Ownership transferii waan hin qabu. Waan waaqayyo duwwaan namaa kennu, waan bitamuu hin dandeenye, gatiinsaa shallagamuu hin dandeenye, baay'ee gati jabeessa kan ta'e, tolammoo kan kenname, baay'ee gati jabeessa kan ta'e, gatiin addunyaa kanarra tureef jiruuf jiraatu walitti eda'amee nama tokkoof ayyaana bituu hin danda'u baay'isuu. Addaamii jalqabee hamma namicha dhumaatti qabeenyi jira jedhamu hundinuu, albuudni lafa kana keessa jira jedhamu hundinuu walitti eda'amee yoo jedhe nama tokkoof ayyaana bituu hin danda'u. Nama tokkoof jireenya bara baraa keessaa iddoo bituu hin danda'u. Isa Yesuus dhaqeen qopheessa jedhee nama tokkoof iddoo bituu hin dandeenyu walitti buufne. Waan bitamuu hin dandeenye gati jabeessa kan ta'e, baay'ee gati jabeessa kan ta'e, tolammoo waaqayyo biraa kan nuu kenname inni ayyaana jedhama. Maqaan waaqayyoodha bara baraan kan eebbifameetu. Kanaaf attamitti fayyiteeti ayyaana waaqayyootiin. Amma koo yeroo baay'ee jireenya amantii kana keessa yeroo teenyu waama waa goonee hojjenne isinitti fakkaatu yeroo baay'ee fakkaata malee waama kana dhiifnee kana goonee fayyina waan bitanne wayi nutti fakkaata. Lafa xinnoo waan bitanne wayi nutti fakkaata mootummaa waaqayyoo keessa. Appaartimentii tokko wayi waan bitanne nutti fakkaata magaalaa sana keessa. Badhaadhummaa kee iddoo biliin hin nyaanne, iddoo daana'uun hin nyaannetti walitti qabadhu jedha. Isaan natti bitattachuu miti baay'isee wayi. Horiyaas jiru gara mootummaa waaqayyootti gara heaveniitti transferii goone achi lafa manarratti ijaarrannu wayi binna miti. Hojii keetii fi gatii sii kaffalama. Gonfoo ulfinaa ati uffattu ulfinaa addaa. Of course naannoon keessa jiraata mul'atee Yohaannis na duukaa warri bartanii gara fuulduraatti mul'atee Yohaannis keessa deebi'een barsiisa. Ergamoonni akkuma ulfinni isaanii wal caalu ulfinni namaa wal caalu. Inni maaliin kennama? Hojiidhaan. Kan nu itti galle garuu kan nu itti galle, kan nu Yesuus keessatti galle, kan nu Waaqayyo Abbaa keessatti galle iddoon jireenya keenya isa waan ta'eef. Kan nu hidhannee immoo dhaala isaa achi jiru sana argannu fudhannu Yesuusitti amanuu duwwaadhaan ayyaana waaqayyootiin hin bitanne mitiisa. Hunduma keenyaaf warra itti amanan hundumaatu itti gale yaanee itti galle sama maqaansaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ayyaana jechuun isa kana gaa. Ayyaana waaqayyootiinitu fayyine nuyi. Hojiidhaan taanaan ayyaanni ayyaana hin ta'u. Waan tokko fayyina keenya keessaa hojiin sharfee hin qabu. Sumurii hin qabu keessa. Waan tokko hin qabu keessa. Gumaacha tokko fayyina keenya keessaa hin qabnu. Anis hin qabu, atis hin qabdu. Hin qabdu ati. Yesuus hojjete, Yesuustu bara baraan galateeffamaa hafa waa'ee fayyina keetiif. Isatu gatii sii baase lakkaawwattee itti galteeti. Kan sa'aatiin itti galteeti. Kan keetiin miti. Kan qiyammatuma cubbuun hojjenneeti jedhamteeti. Bakka nama kee qulqulluun biyya lafaa irratti hin dhalanne utuu jedhameeti qajeelummaan kee moofaa baarsaatii jedhe macaafa. Moofaa baarsaatiin atam gootee itti galte. Bakka sanumaan qajeeleen, sanumaan qullaa'een, an tokko arraba koo irraa mudaaniin hin argamne, an tokko yaadii koo takkaa karaa irraa hin ceene, namni akka koo biyyuma lafaa irratti hin dhalanne yoo itti siifa ta'uyyuuti yoo itti ammayyuu moofaa baarsaatati. Moofaa baarsaatiin immoo itti hin galte. Kanaafuu hore kan Yesuusitti si galche, kan Yesuusitti nu galche. Inni maa jedhama? Ayyaana jedhama. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ayyaana jedhama inni. Ayyaana jedhama inni. Ayyaana jedhama inni. Phaawulos akka jedhe akkuma maqaa isaatii gaa an hundumaa irraan xinnaadhaa jedhe. Hundumaa irraan xinnaadhaan jedhe. An hundumaa irraan xinnaadhaa.
hunduma keessan caalaan immoo itti dadhabee hojjedhe. Kanammoo ana miti yennaani isa na keessaan hojjetu ayyaana waaqayyoota hojjete. Hojichas kan hojjete na miti. Amma hojii nu hin hojjenne jennee yaannuyyuu kan hojjetu ko ayyaana. Amma Phexros seenaa macaafa seenaa waldaa kiristiyaanaa Phexros akka inni fannifamee nutti hima. Mataan isaa gadi gombifamee fannoora gara sa'aatii 3 ture achirra dhaabate iyyee lallabaa ture jedhama. Kreditii isaa amma mee yaadaa gaama. Kreditii isaa mee fudhata. Amma Phexros tu fudhata tani yaaddu maaliif hin agarree nu Phexrosi. Hin agarreen Phexrosin singanu sinniisu si duukaan du'aanii utuu hidhee fokkoruu wantatti gaafa laalu dubbittiin cimtuudha baqatee dhaqee abidda taa'eetu qaqqaammatu. Abidda taa'ee qaqqaammata gooftaa isaa du'aa jiru. Faayir kaampii dhaqeera namichichi. Oh my God. Faayir kaampii dhaqeera bakka taa'eetu abidda isaa qaqqaammata qorra jirti waan ta'eef injooyi godhaa jiranni bakka abidda isaa. Hojjettuun achi dhufteetu namittiin kun isaa wajjin ture ereen turreenii maandiree isa siif isachi gidduu garaagarummaan ayyaana utuu Phexros ta'e koo gaafa sana godha ofiin godhuu hin dandeessu ati ofiin fannifamuu hin dandeessu ati ofiin wangeelaaf gatii baasuu hin dandeessu ati ofiin wangeelaaf horii kennuu hin dandeessu ati ofii keetiini waan gaarii waan qajeelaa hojjechuu hin dandeessu malee saraa dhufte biyyoo irraa hojjetamte malee saraa dhalatte waaqa maalirraa gabbuute addaam irraa dhalatte akkati waan taate kan akkati taate kan si godhe ayyaana waaqayyooti. Ayyaanni waaqayyoo jal'ina hundumaa diigeetu ayyaanni waaqayyoo qajeelummaa Yesuus Kiristoositti si leenjisa. Amala gaarii kaaraakterii gaariitti si hojjeta. Bifa Yesuusitti hojjetamaa jirta. Ayyaanni cubbuu nama hojjechiisu. Waldaan kiristiyaanaa ayyaana lallabuu kan isin sodaattee fi yoo ayyaana lallabne namni cubbuun hojjetaa jettee basuma ammoo kana wangeeliin nuun gallachuudha. Haala ayyaana ta'etti cubbuu nama hojjechiisa. Ayyaanni seexanatti si hojjeta ayyaanni. Ayyaanni koo Yesuusitti si hojjeta. Dizaayiniin koo lafa kaa'ameera. Dizaayiniin ayyaanni si hojjetu amaannin Yesuus Phaawulositti hojjetamta miti. Phexrositti hojjetamta miti. Yesuusitti hojjetamtaati. Kanaafiyyuu bifa Yesuusitti si hojjechuudhaafitu ayyaanni as jira. Kanaafiyyuu waan taate hundumaa kan si godhe ayyaana waaqayyooti waan ta'eefi waamatti kireditii fudhannuu hin qabnu. Garuu inni isuma ayyaani dhufee nu hojjechiisa sanayyuu gatii nuu kenna waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifameetu. Fayyinatu karaa Kiristoos malee isa ayyaanni dhufee hojii gaarii nu hojjechiise sanaa maanni gatii qabna gatii sana immoo hin fudhannaa jechuudha. Kanaaf ayyaanni baay'ee waan guddaadha. Waldaan kiristiyaanaa ayyaana lallabuu ture dargaggoota ayyaana lallabaa abboota ayyaana lallabaa tajaajiltoota ayyaana waaqayyoo ayyaana dhiiftee maal lallabda? Maal lallabda? Waa'ee koo lallabuuf moo waa'ee akkaataatti paastaa nyaannu lallabuuf? Moo waa'ee akkaataa akkamittiin biizinesi akka hojjennu lallabuuf? Maal isa namni nutti waa'ee jira? Manni barumsaa kun koo waan baay'ee saayinsii peessa nu barsiisa bakka saayinsii nu barsiisa poolitikaa nu barsiisa maatii nu barsiisa maaltu hin jire maal nu barsiifne manni barumsaa isa miti waldaa ayyaana lallabi ayyaana dhiiftee maal lallabdati waan Kiristoos godhe hin lallabdu yoo ta'e maal lallabdati fannoon lallabdu yoo ta'e maal lallabdati fannoon ayyaana miti fannoon lallabdu yoo ta'e waaqayyo sana nama ta'e lallabdu yoo ta'e maal lallabdu nagaanis jedhu akkeedha Yesuus nagaa koo isin biratti dhiiseen deema nagaa isin biraan fudhadhu nagaa koo isin biratti dhiisee deema nagaan isiniif haa ta'u jedha Phaawulos nagaan isiniif haa ta'u jedha Yesuusis yeroo du'ee du'a keessaa akka ergamoota gidduutti argameetu nagaan isiniif haa ta'u nagaadhaan jiraata namni waaqayyo nagaa isa dhuma hin qabne sii kenna nagaanni kan Kiristoos isa biyyi lafaa kennu miti hangafa nagaati maqaan isaayyuu hangafa nagaati nagaadha Yesuus mootummaan waaqayyo mootummaa nagaati waldaan kiristiyaanaa waldaa nagaati nagaa lallabdu waldaa keessatti gaafa jeeqamsi ta'u isin hin dhibu nagaatu lallabdu tajaajilaaf tajaajilaa gidduutti yeroo nagaan dhibu isin hin dhibu yeroo jeeqamsi ta'u isin hin dhibu waldaa keessa wal loluun yeroo jiraatu isin hin dhibu utuu maal taaneerru utuu warra nagaa taaneerru warri nagaa buusan jedhamu gooftaan keenya gaara irratti yeroo barsiisee warri nagaa buusan gammadaniiru nuyi ijoollee nagaati nagaa buufna balaa buuftu miti isin nagaa buuftu
Yeroo wangeela lallabanii jeequmsi kaa'ee samiti inni jedha yeroo ofuma keetii ati nagaa ofii kee wajjin nagaa qabaachuu namni baay'een ofii isaa wajjin nagaa hin qabu. Waaqayyoo wajjin nagaa qabaachuu obboleessaa wajjin nagaa qabaachuu nama hundumaa wajjin nagaa qabaachuu karaa keessan waan dandeessan hundumaa godhaatii nama hundumaa wajjin nagaa qabaadha. Karaa keessan waan dandeessan hundumaa godhaatii nama hundumaa wajjin nagaa qabaadha. Ofii wajjin nagaa, waaqaa wajjin nagaa, namaa wajjin nagaa, biyyaa wajjin nagaa, dhalootaa wajjin nagaa. Nagaa qabaadhaa jira. Nagaa qabaadhaa. Eewu fa'i wajjin, nama hundumaa wajjin, isa amanee wajjin, isa namannee wajjin, Oromoo wajjin, Amaaraa wajjin, nama hundumaa wajjin maannatti nagaa. Namni si duukaa nagaa ta'uu dhiisuu danda'a. Ati nama hundumaa duukaa nagaa ta'e. Waa'ee nama kan biraa waan namaa yaadin, waan sirrii hin taane yaadin nagaadhaati. Eessaasii burqa abbaa keessaa ilma keessaa waaqayyo abbaa keessaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa ayyaannii fi nagaanii waaqayyo abbaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaa keenya biraa nuun burqa achi nuu dhufa maqaan waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ayyaannii fi nagaan waaqayyo abbaa keenyaa fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa siif haa ta'u. Ameen.